Oduu ajaa'ibaatiin isiniima breaking news sidaan eegalla. Ijjibtii fi Israa'el Gaaza wali gurguruudhaaf yoo xiqqaatte waliigaltee doolaara biiliyoona 35 gahu mallatteessanii jiran. Guyyaa irraan tanaa Ijibt Gaaza kana ilaa amata 2040 Israa'el irraa bitanna jettee yoo waliigaltee tana gootu Gaazni kunis lafa Gaaza ta ummata Falastiin irraa buqqaasaa jiranirraa akka argamuudhaaf deemu miidiyaaleen ni odeessan. Akka oduun tun jettutti gareen lameenuu kaampaanii New Med Energy tajaamtuu fi akkasumas Leviathan Gaaziin waliigaltee tana yoo mallatteessan inumaatu biyya lachuutuufuu maallaqa akka malee guddaadha takka ammoo waliigaltee akka malee guddoodha jaaniiti odeessaa jiran. Lolli kuni kan yeroo dheertuu deemaa jiru keessaafuu ummata Falastiin lafa Gaazaa tanarraa buqqaasanii Gaazni kuni eega mul'ate bika kanatti yoo xiqqaate amata 10 dabree jira jaaniiti odeessaa jiran. Oduma Israa'el tana wajjin wal qabattee mootummaan UKdha xayyaara isaanii kan basaasa Gaazaadhaa fi Falastiin gubbaarra olii gad oofaa akkasitti information takka guuraa akka jiran oduun tun ni himti. Information isaan guuraa jiranis akka mootummaan Ingiliz takka UK'n jettutti warra booji'amanii Gaazaa keessa jiran bikka isaan jiran barbaaduudhaaf jaaniiti odeessaa jiran. Garuu immoo dhugaan jirtu lafarratti waraanan Hamas bikka isaan irraa lolaa jiranii fi akkasumasanitti eessarraa akka meeshaa baafachaa jiran kana hunda waraabaniiti ummata Israa'eliif takkaa'u waraana Israa'eliif dabarsanii ja'aniiti odeessaa jiran. Xayyaaronni basaasa kan samii Falastiin tana irra olii gad deemee waa hedduu guuru keessaafuu kan Ameerikaatii fi Ingiliz akkasumasanitti kan Jarmanis yeroo adda addaa tarattaratti wal darbanii information achirraa guurrachaa akka jiran miidiyaaleen adda addaa amma durallee dubbatanii jiran. Oduu gara biraatiin Siiriyaan waliigaltee yoo xiqqaatte doolaara biiliyoona 14 geessu tan dirree xayyaaraatii fi akkasumas karaa baaburaa itti tolchuudhaaf deeman walii mallatteessuu isaanii odeessaa jiran. Kaampaanoonni kunis kaampaanii biyya Ijibti jirtuu fi akkasumas warra dhihaatii wajjin yoo taatu kanarratti fuuldura tarkaanfattee Gaaza siidhaatiin kaampaanoota biyya Ameerikaa jiranii fi warra Ingiliz jiraniif yoo gurgurtu taatu achirraa maallaqa argamuun biyya siidhaa tanan ni tolfatti jaanii odeessaa jiran. Liigalteen tun tan amma dura pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump illeen ifatti dubbate yoo taatu yeroo dabarte hoggaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Saudi Arabiyaa dhaqee achitti pirezidantii Siiriyaatii wajjin wal arguudhaan diilii tana irratti hojjetanii jiranii jaanii odeessaa jiran. Dhumarratti baankiin biyyoolessa Itoophiyaadhaa tan daldala biyyattiitii fi akkasumas waa'ee qarshii irratti hayyama qabdu itti gaafatamaa baankichaa Maammoo Mihiratuudha akka jirutti nuti akka duraanii daran akka namni maallaqa sharafaa kan daldala adda addaa itti hojjetanii maallaqa Itoophiyaadhaa kana kuffisu jiran kana dhaabuudhaaf akka malee akka hojjennu hojii tana ibsuu barbaanna jedhee dubbatee jira. Kanattis warra black marketidha kan gatii maallaqa Itoophiyaadhaa gabbuusaa jiran kan inni jedhee dubbatu jara kana irratti xiyyeeffannee akka isaan hojii tanarraa dhaabbatan ifatti isaan gaafachuu jirra. Yoo isaan gartee kana hadidan taate mana seeraa dhiyeessine tokko isaaniitiin mana hidhaadhaa guuruudhaaf qophiirra jirra jedhee dubbatee jira. Akkuma beektanitti maallaqni foreign exchangeidha yeroo hedduu maallaqa magaalaan itti murteessitu malee akka mootummaan barbaadetti KFCtiif bikka feetetti qabdee akkasitti gatii isaa ol kaaftuu miti. Maallaqni yeroo maantanaa keessaafuu foreign exchange Itoophiyaadhaa gatii maallaqa addunyaan daldala irratti itti gootuuni olii gad bu'a. Kanammoo mootummaatu amata dabre IMF wajjin itti walii galanii akkanatti maallaqa gabbuusaa jiranii jechuudha.